Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagaya fayya qabdanii kamiyoo fayyumaami nagaya qabdanii mal jirtan ilmaan Oromoodha. Ilmaan Oromoo silaas ga naman teessistu dhufuun gizee waan takka gizee agarreen dhufnaan deebina. Akkam jirtan nagaya qabdanii fayyaadha. Garuu waan takka kan dubbadhi gatiin dhufe waliin dubbachuu barbaade waraanni amma dheengadda waraanni ittisa biyyaadha gartee bikka nuti ciifnutti dhaamnee waraanni ittisa dhaamee jaanititti uummanni addunyaa gartuu uummanni Itoophiyaa sana akka jirutti waraanni guutuu waraanni ittisaadha dhaqee itti hirmaatee lola sanirratti lola Tigraay kanarratti arra jarree Amaaraa maal jechuu jiran obboleen kiyya. Qabsoon tun qabsoo uummata Amaaraati dachii teenya deeffannee jaanii dhiichisu jiran jarra kun. Gartee uummanni kun gartee waraana ittisa biyyaatiin nurraa miidhame jee qoraan kan loon kan nuufi haree kan nuufi maallaqa kan nu gartee cufti waliin warri biyyaa san cufti waliin cina dhaabbataniiti arra warri dhaadachuu jiru Oromoo. Mee Oromoo gurraan dhaggeeffadhaa waan jarree jiru warri dhaadachuu jiru dachii teenya deeffannee meretaachi mallisanaal jaanii gartee jagnaa yaa Amaaraa beher beersab kuraati gabbaal jaanii haasa'uu jiran jarri Oromoo isin haa galtu. Yaa ilmaan Oromoo isin haa galtu. Qabsoo teessa wal cinaa dhaabbadhaa. Harargee nama lafarraa kaatee jirti. Nama dawlu jalifa uummanni keenya Oromoo cuftuun gartee wal cinaa dhaabbachuu qaban yaa Oromoo cufti keessa wal cinaa dhaabbachuu qabdan gartee gaarii feete daleedu Oromoon galatarraan harkatu uummata kanarraa uummanni kun immoo waliin dirmatee waliin dhaabbatee haalloonti kannee kaan gartee maallaqatti kannee kaan gartee qabeenya isaa waan qaban itti kannu jiran uummata keenya irraa butu jiran guuruu jiran harkaa ni gartanii Oromoo gurraan dhageessanii arra wanni isaan dhaadachuu jiran maali mareetaachiin as mallesan haalee jechuu jiran Oromoo. Mareetiin isaan kophaa isaanii mallesan hin jirtu. Dachiin isaan kophaa isaanii deeffatan hin jirtu. Wataaddarri waraanni Itoophiyaa guutuutti gartee makalaakiyaan akka jirutti waliin irra hirmaatee isaan gartee dachiisan deeffanne jaanii afaan banu jiran. Deebanii ammoo kabajaa dheenyuuf kan namtee jirti. Uummata Amaaraatiif gartee kuraati gabbaal jechuu jiran Oromoo. Akkamitti hin dhaggeeffamne. Uummanni kun waan kophaa isaanii yoo taate gartee waraanummaan Amaaraa sanbichaan gartee kaan biyya Amaaraa lafa Amaaraa san keessa jiru sanbichaan maaliif deemee Tigraay wajjin waliin kararra beemaa way filaalin maa filaalin dhiira isaanii jaan nama isaanii jaan maa bahanii faa'isiif isaaniitiif maaliif hin tagaaffatin maa duran dhaabbatin makalaakiyaan tuqamee jaanii afaan bananiiti mareetaachiin tamallisuu haalii jaanii afaan banu jiran. Ara mareetii san tamasan kophaa isaanii deebisan yaa Oromoo waliin garuu jiru haqa harkuu jiran kana gartee haqa nuti soo garuu osoo amma zabana amma nuti keessa jiru halaallee garuu hadha geenyu haa uummanni keenya cuftuun looniin harreedhaan haa waa cufan gartee qabeenya cufutti hakkananii isaan irraa tana mareetaachiin as mallasanaal walqaayit as mallasanaal jaanii dhaadachuu jiran yaa Oromoo isin haa galtu ilmaan Oromoo kataati gartee nama dhageessan namni ilmaan Oromoo kataati hara waraana san keessa jiru ha gartee Polisi waraanaa kataate kan waraana Oromoo waraanummaan bitee Oromoo hatee adaraa teessan irratti nirmaatina waan hidhatteef Oromoof beeka Oromoon Oromummaa siitiif dhaabbachuu qabdi gaafa atiif kabachisiistee gartee namni si kabaja yaa Oromoo amma awwaaradamee jira namtichi kun waraanni cuftuun harkaan nyaadhamee jira arraafi kalee kasaaraa guddaa irra bu'ee jira akka ajaa'ibaa dhumanii jiran. Akka ajaa'ibaa dhumanii jira kaduu eessan cuftuun gartee nu moqochaa garuu nama keenya kaduu eenuwee ammoo garuu Oromoo eenyu galatti hirkateen mareetaachiin as mallasanaaliin walqaayitiin as mallasanaaliin walqaayit tan kophaa isaanii mallisan tan kophaa isaanii deebisan aran dur nama isaanii jaammaa takka deemanii fuuldura dhaabbatanii maanta gaafatanii maa dura dhaabbatanii Tigraay sanii maal loliniin makalaakiyaan tuqame jaanii makalaakiyaan uummata kakaasanii makalaakiyaan cufte gartee irra hirmaateetiti isaan irratti mareetaachiin as mallasanaal jagnaa yaa Amaaraa hizb dastaa ይሰማል ኩራት ይሰማል jaanii afaan banu jiran Oromoo isin haa galtu yaa Oromoo warri laaluu tana dhaaba uummata keessaniif saba keessaniif gartee uummata keessan cinaa dhaabbadhaa uummata keessan hidhaarraa baafadhaa Oromoo olkaa uummata keessan hidhaarraa baafadhaa yaa lammiitii yaa rabbi sodaadhaa haa olkaati uummata keessan hidhaarraa baafadhaa yoo isin waxxartanii rabshaa tana qaawxii gootanii biyya san qofta akka dhaabdan humna takka illee qabu mootummaan kun kufee jira kaa Oromoo uummata keessan hidhaarraa baasa namni uummata keessan hidhaarraa baasu Oromoo sibichaa malee namni biraa tokko hin jiru humni teetii dandeettiin teetii Oromoo ka'iitii uummata keessan hidhaarraa baafadhaa ummata keessan namni baafachuu hidhaarraa si malee nam tokko hin jiru yoo Oromoon jabaate Oromoo dhagaye ministeera isaan tokko kan dubbatan ammallee Facebook illee poostii godhatu jira ganama kana yoo Oromoon jabaatee gartee qeyroo namaan ta'e gartee lagannaa dhaabu jirti irra walii haasa'uu qabnaa jaanii haasa'uu jiran kaatanii waxxartanii qofta akka dhaabdanii Oromoo ummata keessan hidhaarraa baasa namni ummata kee hidhaarraa baasu si malee jiru Oromoo tolin jiru bortaa malee namni baasun jiru kaa baafadhaa ummata keessan
ammallee arrallee barullee amma tuutara irrattis gartee tweet godha. Tuutara namni qabnes tweet tuutara baradhaadhaatti gartee campaign godha. Campaign tuutaraanis ummata keenya hidhaarraa baasuu irratti Oromoo wal cinaa dhaabbachuu qabnu. Tokkummaan ummata Oromoodhaa gartee jabaachuu qabdi. Oromoon qadurdara gartee illi keessa seenuu qabdan. Gartee isaan walqaa'ee deeffannee dachitee deeffannee gaanii kan jimaa godhu jiran. Tami nuti akka finfinnee deeffachuu dadhabna. Isaan bardachi isaanii dachitee jaan dachi isaanii taateef tan bira taateef waan beeku keessan jiru garuu ammoo dachitee mareetaatiin mallisaaleen janiimi Oromoo no waan qabdu qabeenya kan kamitti deeffatta kaatee dachitee deeffachuu. Finfinnee namni deeffachuu danda'u maqaa keetti kan jiraachuu danda'u uummata Oromooti dandeettiin teetii humna teetii malee namni tola si deebisu hin jiru. Oromoo kaawwattara gartee hafuuratti kutaa. Kafuuratti kutaati hidhaarraa uummata keessan baafadhaadha. Gaafii teessan bikka deebisaa Oromoo. Teessan ilaaluu miti. Amma waxaramee jira. Miidiyaa irra deemaa ilaalame. Wallahi mataan na dhukkube. Ni rifadheesis ni mataan na dhukkubees. Ka'aa deema uummata Oromoodhaa hadaraa teessan miidiyaa irra ilaala. Komantii galan bichaan deemina Oromoo. Footoo namaa bicha galan deemina. Gabba addunyaan maal godhu jirti? Namni maal godhu jira? Addunyaan maal jechuu jirti? Maal godhu jirani? Tuutara banadhaa. Campaign godhu eegalaadha. Gartee uummata keessan hidhaarraa baasuu irratti joorree biyya keessa jirtus Oromiyaan guutaa kutaan kudhataa guutuun wal cinaa dhaabbachuu qabdan. Walirra laaluun hin barbaachisu. Bilisummaantu waliin dhufuu qabdi. Tokko bicha tokko du'ee tokko taa'uun hin ta'u. Acaaluu bar rabse saamaaro acaaluu bar waa cufa isinii himee jira. Tokko du'ee tokko taa'uun hin ta'u. Waliin bilisummaa barbaanna. Kaanee waliin falmachuu uummata keenya bilisa baasuu irratti. Gartee uummata warra hidhaa jiru hidhaarraa baasutti Oromoo ka'ii falmadhu. Falmadda Oromoo waliin tahaa falmadda kaadha. Tokkummaa teessa waliin jabeessaa kaa waliin falmadda. Nurra laalaan olinaadha kaa falmadda. Harargeen du'aa jirti. Du'aa kan jirtu gartee ammallee gadi taa'uutu hin jirtu. Gabrummaa uummata Oromoo kana gala jirtu gartee nuti falmachuu qabna jaanii falmachuu jiraniimi kaa waliin dhaabbadda. Bira dhaabbadda sheer godhaadhiisi. Isaanis campaignis godhaadha. Tuutara irrattis campaign godha. Miidiyaan addunyaa waan godhu jiru. Miidiyaan addunyaadhaa waan dubbachuu jiru. Oromoo qaamaa qalbii jala deemaa laala. Nuti rafaa jirran maantan campaignis godhutu hin jiru. Wanni opinion malee wayyaanni godhu jirtu gartee akkana deemuu jira addunyaa kana gubbaarra miidiyaa kana gubbaarra akkana deemuu jira. Maal godhu jirtan isinoo? Campaign maaliif hin goone? Nama dhibbata kaan isinirraa hidhaa jira bara. Bar beekaa meeqa hayyuu keenya meeqaan tam hidhaa jira bara. Akkamiin rafna akkamitti teenya? Haa'uu qabdan Oromoo haa falmaddaa. Yoo amma falmanne wanni isin gootan hin jirtu. Waxaramee akka ta'u hin qabu mala biraan qabu. Yoolaan lagannaan ammaan tanaatu gartee hafuurritti kutame. Diriirra waliin dhufan hidhaarraa bahan. Warri uummata Oromoodha hidhaarraa baas uummata Oromoo bichaan. Oromoo haa falmaddaa Oromoo. Taa'uun kun nun baasu. Osoo jayni keenya mana hidhaa jiru. Osoo ni beekaan keenya mana hidhaa jiru. Osoo ilmaan keenya qaccee ta'e gartee faffacaatee kana gartee mana hidhaa keessatti ijoollee ta'e gartee arraan tana mana iskuulaa keessatti hidhaa jirtu. Wanni teenyu keessan jiru Oromoo haa falmaddaa Oromoo. Garuu antu wal qaisani garaa kiyya gube kan makalaakiyaan gartee nu dirmadhaa makalaakiyaan tuqamee jaanii afaan bananii loon hin nafne re'een hin nafne maallaqni hin nafne uummanni Itoophiyaa san guutuu bira dhaabbataniiti jegna yaa maaraa hizb dastaa ይሰማል jaanii afaan banuu turan eegi kalleetti ilaalu jira garaa na gubachuu ture gartee galatan qabdu Oromoo osoo umma laallee garruutu galatan qabdu wanni ati galata barbaaddu hin jirtu nama keetiif saba keetiif galata garaadhu. Saba keetiif dhaabbadhu saba keetiif galata sii galcha arajayna khiyajee kasi qoodatu kasi faarfatu dhen saba keeti jarre kasi faarfanne ni beekte Oromoo sumaatutu isaa yaada malee isaan si quban qaban arajayna jaanii osoo laallee garuu osoo aduun tun ballaadha osoo aduun tun banaadha osoo laallee garuu haa uummanni cufteera dirmate isaan arajegna yaa maaraa hizb maa duraan hin dhaabbatin dura nama isaaniin jaan Tigraay dura dhaabbatanii maa duraan hin dubbatin arraantana dhiirummaa isaanii garsiisanii. Arrantana gartee dachee irraa fudhatan walqaayita irraa fudhachuu isaanii okay walqaayita isaanii irraa fudhatan finfinneen teenyuti Oromoo sitti dhaggeeffamu gizee isa walqaayita teenyaa walqaayitiin mallisaalan jaanii dubbachuu turaniimi isaan alaamaaf akkasii jiraniimi isinoo dachii teessan dachii warra tuulamaa dachiin finfinneen gartee dachii warra tuulamaa san eenyu gaafachuu danda'a ilmaan Oromooti akka gaafitan ta'e gartee xumuruu sirra jirti Oromoo kaa ooltaniin bulinaadha. Nama cuftuu nuti dawwilaa saba keessatti wal cinaa dhaabbachuu irratti namni cuftuu nu gartee lagannaa taraammas deemtu kana irratti wal cinaa dhaabbattanii waxxartanii gartee uummata keessanii dharraa baasuun uummata Oromoo irra jirti. Uummanni Oromoo yoo kana godhin faayidaan qabdan taasisaniitu mana garbi dubbachaa ooluun faayidaan qabdu Oromoo jabaadhaa haa falmachuu qabna waliin haa falmannu nuti illee gartee feesuu kana gubbaa fi tuutaraa fi bakka cufarratti illee gartee campaign godhuu qabna galgalaa ganama gartee yeroo keessan ol darbaa akka taphaa namayyuu ol darbaa gisa cufa feesuu kana biizii godhaan.
Hero keessaniin gartee biizii godhaan. Gartee kanamaa bicha deemtanii ilaaluu miti. Keessanirra dalagaa. Keessan galgalaa ganama gartee tweet. Facebook kanas gida cufa share wali garaati. Wahayyuun keessa waan dubbachaas bee waan dubbachuu ture gartee waan inni dubbatan gartee share godhaa. Garsiisaa uummata. Kanaafuu Oromoo jabaadhaa. Gartee wanni Amaariyaa jiru sirriitti namayyuu haa dhaggeeffatu. Namayyuu dhaggeeffachuu qaba. Gartee osoo waan amma agarree ilaallee garuu kana isaan agarre jagna yaa Amaaraa anna qoceewu garaa kana na gubachuu ture wallaahi kalee filaarra. Jagnummaa isaanii taba garree xarraqee afaan maan zarraaf akkaaki zarraaf jedhe afaan banuu isaanii malee maal agarre lola kam isaan lolanii seenanii argan. Kama agarre lola isaan keessa seenanii gartee isaan lola san moohanii keessaa galan. Eega tumsee hammatanii tumsi isaanii tumsa godhee fi isaaniif lubbuu isaanii kanneef arrallee isaan faarfachuuni gartee ta dur wallaala ta amma osoo laallee garuu osoo hojjitu bal'aadha osoo garree osoo gurraan dhageenyu dhaabatanii fudhannu Oromoo jeenummaan gartee garsiisuu qabda. Kaatee garsiisuu qabda Oromoo waxxaraa cufti keessan dawwilaaf hawaasa cufaa dawwilaati kaafal maddaadhaa jaan cufti nu haadha abbaa guddaa nama xiqqaa cufti nu haanii walii wal cinaa dhaabbachuu qaban. Ummata kan hidhaa irraa baasuurratti hayyuu kan hidhaa irraa baasutti beekaa kan hidhaa irraa baasutti uummanni Oromoo wal cinaa dhaabbachuu qabu. Yoo wal cinaa dhaabbachuu baattan ilmaan Oromoo gartee ganda isaan keessatti hin hirmaatiin gartee waliif teenya. Gaafa bilisummaa dhufte san gartee waliif teenya. Tunaanaan gaara kiyyaa naanaatu jee nam tokkollee bikkan bu'u mataa kiyya bichaan bikka bu'a awwaaliin dubbadhu keessa nam tokkollee bikkan bu'u mataa kiyya bichaan bikka bu'a. Annama guddaadha. Ijoolleen taane waan dhaggeeffame dubbachuudhaaf maftii guutuu waan hin qabuuf hin dubbadha. Yoo isin ta'uu baate don't worry ignore koraa bira kutaa. Anamoo naf fakkaatee waan hin dubbadhe dubbachuu mirgaan qaba guutuun qaba. So horaa bulaa Oromoo garaan gubate te wal qaayita isaan jaantan agartee mareetaachi mallisalan ka jaan kan agartee guuzee yaammatanii guuzee eega yaammatanii namni guuzee isaanii oole gartee lubbuu namaa tabaata saniif uka galatan galchiniif gartee makalaakaa saniif uka galatan galchiniif jagna yaa Amaaraa hizb kuraati gabbaal jaanii gida isaan dubbatan garana dhaggeeffame. Gartee uummata keenya ka bilaashi dhaqachi du'a ture. Beeresabii warra dhaqachi bilaashi du'a san na dhaggeeffame saniif hin dubbachuu jira. Horaa bulaa Oromoo nageenya jira adda addaa nageetu biyya gaarii sinaa ta'u.